Nooru harka fuunee attam jirtu daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u bakkuma isin jirtan maratti nageenyi koo isin haa qaqqabu attam jirtu nagaadha. Mata duree dubbii har'aa ni qabadhee dhiyaadhee siyaasaa fi koronaa vaayirasii yookiin COVID-19 kan jedhu kana ta'a. Kana ilaalchisees barruu mata duree dubbii koo wajjin xiqqoo wal qabattu barreeffama obbo Moonus Hundarraa siyaasaaf koronaa jedhanii ganama kana maxxansan ilaalchisees waa tokko dubbisuudhaan barreeffamicha dubbisuudhaan warra biyya alaa kana keessa waa dubbisuu irratti xinnoo daagii ta'anii fi walumaa galatti warra immoo viizuwaal ta'an waa ilaaluudhaan warra waa hubachuu jaallataniifanii waan kana dubbisuu fi fedha qabaadhee waliigalaa attam jirtu akkam isinitti jira dhukkubni kuni oduun dhukkuba kana walumaa galatti dhukkubni kuni maal fakkaata biyya keenya keessatti maal fakkaata biyya keessan keessatti naannoo isin jiraattan keessatti hawaasa koominiitii isin keessa jiraattan hundumaa keessatti dhukkubni kun oduun dhukkuba kanaa maal fakkaata isinoo walii keessan gidduutti hariiroo isin qabdan maal fakkaata wal jajjabeessitu wal gorsitu attam bosona Oromiyaa quba qabdu Oromiyaa Impaayera Itoophiyaa keessaa firoota qabdan quba qabdu bilbiltu dubbistu. Egaa kanaaf kana kan fakkaatan istiidiyoon koo ODM as magaalaa Cambridge biyya Ameerikaa keessaa haala tokko update isin gochaati. Egaa gulaalaan sagantaa kanaas ta'ee gabaasaan sagantaa kanaa oduu dubbisaan sagantaa kanaa walumaa galatti istiidiyoo kana keessatti abbummaadhaan fudhatee kan jiru anumaadhaa harka tokkoon gulaalaa afaan tokkoon dubbataan manisin tajaajila namoota kallattiidhaan keessa seentanii yaada keessan ergaa dabarfachuu barbaadaniifis immoo miidiyaan kun kan keessan kan bilisaa ta'uusaa gama namumaananii seen hubachiisuu barbaada waa'ee koronaa vaayirasii fi siyaasa guutuu addunyaa akka waliigalaatti immoo siyaasa Oromoo keessatti carraa inni qabu maali kan jedhutti utuu ani hin darbiin dura barreeffama nama kana obbo Moonus Hundarraa jedhamu kana isinii dubbisa xiqqoosaa barreeffama hunda hin dubbisu garuu barreeffamoota ijoo qaban tokko nan dubbisa namicha kanaaf illee ani nama baay'ee fanii miti jechuun namoota baay'ee bulluqsan isa dhiyyuu miti garuu barreeffamni tokko bilchaataa yeroo inni itti ta'u tuma hin jaallatiin barreeffamicha fudhatta. Kanarraa kan ka'e barreeffamicha eeyyama isaa utuu hin gaafatiin isuma waabeffadhee qilleensarra oolchuuf itti seensaa dubbii kootii kan naa ta'u waan ta'eefanii dubbisaa kan inni barreeffamni kun kan inni barreeffame guyyaa har'aa Duwwaa 4 Duwwaa 5 bara 2020 keessa gaan daawwattoota koo dubbisuu kana keessatti ogeessi teeknikaas beekan gulummaa waan ta'eef iskiriinii qabus dhipha waan taateef yeroon isinii dubbisu dogoggoraa waa tokko xiqqeenya qubee inni xiqqeessee barreessin kan ka'e yoon irra utaalee na of kolchaa isiniin jechan mata duree dubbii kana yookiin itti seensa isaatiif barreeffama sana dubbiseetanii gara dhaamsaaf ajandaan guyyaa har'aa qabuutti ce'a. Mata dureen siyaasa mata dureen barruu obbo Moonus Hundarraa siyaasaaf koronaa jedha. Dhukkuboota hanga ammaatti addunyaa irratti dhufan keessaa kan akka koronaa yookiin COVID-19 kanaa gama hundaan dhiibbaa fiduu danda'e hin jiru. Dhaabbileen amantaa irratti dhaabbilee dinagdee fi haala jiruuf jireenya hawaasummaa guyyuu irratti sochii siyaasaaf waraanaa irratti hariiroo namaaf nama jidduu irratti hariiroo namaaf naannoo jidduu irratti xiinsammuu nama hundumaa irratti dhaloota gidduutti dhiibbaa hedduu qaqqabsiisaa jira. Gara fuulduraattis ni qaqqabsiisa. Mee dhiibbaa koronaan siyaasa addunyaa irratti fiduu danda'u tuttuquun yaala. Tokkoffaa olaantummaan siyaasa biyyoota gama dhiyaa yookiin capitalist western world waan gaaffii guddaa keessa gale fakkaata. Dursitoonni biyyoota kapitaalistii gama dhiyaa yookiin USA, UK, Germany, Faransaay fi kanneen biroo akka malee koronaaf jilbeenfatan. Biyyatti COVID-19 argame Chaayinaan otoo biyyoonni kun itti qoosanii dhukkuba kana to'attee lammii ishee balaa guddaa jalaa oolchuu dandeesseetti. Kanaaf New World Orderiin bara 1991 booda Ameerikaa kaabaan labsame waan gama Chaayinaatti deebi'e fakkaata. Biyyoonni gama dhiyaa dursa kan kennan dinagdeef yommuu ta'u, biyyoonni gama bahaa immoo dursaa namaaf kennu.
Trump dhumaatii lammiilee isaa sadarkaa lammaffaarra kaa'eetu dhimma dinagdeef maallaqa guddaa ramadee biizinasii biyya isaa dammaqsuuf carraaqaa jira. Lammaffaa koronaan jaarmiyaalee morkattootaaf hooggantoota isaaniif carraa gaarii ni uuma jedheen yaada. Kunis biyyoota mootummaan isaanii dhimma COVID-19 kana salphisanii yookiin tuffatanii ilaaluudhaan xiyyeeffannoo guddaa waa'ee egeree aangoo isaaniif kennan keessatti ta'a. Akkasumas morkataa cimaa dadhabina mootummaa kanaa saaxiluu fi filannoo caalmaa qabu dhiyeessuu danda'uun dorgommii siyaasaa filannoo irratti mootummaa injifachuu danda'u. Fakkeenyaaf USA'tti filannoo November 2020 dhufu kan irratti paartiin Dimookiraatotaa bakka bu'ee dorgomuu kan danda'u itti aanaa pirezidaantii duraanii Joe Biden carraa bal'aa Tiraampiin injifachuu danda'u qaba jedhameetu eegama. Joe Biden dhuma COVID-19 kana irratti bifa nama ajaa'ibuun yaadaaf mul'ata kan Trump caalu dhiyeessaa jira. Fudhatama guddaas argataa jira. Morkataa cimaan dadhabina mootummaa bifa lammiilee fayyaduu danda'uun saaxilee yaadaaf karoora fooyya'aa dhiyeessuu danda'u shakkii tokko malee mootummaa aangoorra jiru ni injifata. Sadaffaa biyyoota Afrikaa keessatti koronaan waggoota itti aanan dabalataaf carraa aangoorra turuu mootummootaaf ni kenna. Kunis sababoota armaan gadiitiif. Mootummoonni biyyoota Afrikaa hundi abbootii irree fi dheebuu aangoo guddaa qabu waan ta'eef. Afrikaa keessatti murni aangoo irraa tasuma aangoo gadhiisuu hin barbaadu. Sababni isaas immoo yakkawwanii fi saamicha gurguddoo raawwataa waan turaniif aangoo gadhiisanii itti gaafatamummaa jalaa hin ba'an. Kanaaf kan isaan sababa adda addaa uumanii aangoo irra turuuf dhama'aniif. Mootummoonni Afrikaa hedduun dararaa fi dhumaatii lammiilee isaanii dhoksanii waan gaarii qofaaf odeeffannoo kijibaan sadarkaa addunyaatti fudhatama argachuuf warra dhama'an waan ta'eef yookaan waan Haile Sillaasee tokkoffaan beela baraa 1960 keessa ta'ee itti dhokse irraa hubachuu ni dandeenya. Mammaaksi alaa hanga gaalaa manaa hamma baalaa jedhu kan mootummoonni Afrikaa baay'ee jaallatu hojiirras oolchu. Jaarmiyaaleen morkattootaa yeroo haalli ulfaataa akkasii uumamuu carraa mootummoota jalatti kufanii mootummoota aangessuutu argama. Bifa biraan yeroo rakkinaa kana keessa miseensonni morkattoota hedduun mootummootatti kooluu galuudhaan aangoo yookaan faayidaa yeroodhaan kanneen akeeka siyaasa isaanii gadhiisantu jira. Gama tokkoon fudhatama akkasii yookiin cheap popularity argachuuf mootummaa wajjin taanee dhukkuba kana ni ittisna yaada jedhu mootummootatti kooluu galu. Morkattoonni gama dinagdeen guutummaa guutuutti buusii miseensummaaf deeggartoota isaanii irraa argatan irratti hundaa'u waan ta'eef COVID-19 dinagdee biyyoota gaaga'uurra darbee hanga jireenya nama dhuunfaa hundaa gaaga'uutti waan ga'uuf namoonni jaarmiyaalee isaanii deeggarsa maallaqaaf buusii miseensummaa sadarkaa kaffaluurra hin geenye irra ga'uu danda'u. Yeroo kana immoo mootummootatu humna dinagdee fi maallaqa guddaa qaba. Mootummaan immoo akeeka morkattoota dadhabsiisuu yookaan balleessuu waan qabuuf jaarmiyaalee morkattoota kanaaf deeggarsa maallaqaa ni taasisa jechuun hin danda'amu. Lammiileen biyyoota Afrikaa yeroo balaa akkasii biyyatti dhufu aadaa mootummaatti dhaadachuun waan qabaniif. Yeroo weerarri akka dhukkuba COVID-19 kun dhufu yookaan weerarri waraana biyyatti dhufu lammiilee baay'een mootummaatu dandeettii weerara kanarraa isaan ittisuu qaba jedhanii yaadu. Labsii muddama yeroo weerarri COVID-19 labsamu kana humnoonni nageenyaa fi mootummoota biyyoota Afrikaa akka carraatti fayyadamuun morkattoota hidhu, ajjeesuu, dhoksuu fi dararu waan qabaniif gama tokkoon mootummoonni biyyoota guddataa jiranii abbootii irreedhaa gama biraa labsiin muddamaa kun immoo guutummaa guutuutti aangoo gama hundaa isaaniif kenna waan ta'eef keessa miseensota deeggartootaa fi hooggantoota jaarmiyaalee morkattootaa ni miidhu. Arfaffaa Itoophiyaatti COVID-19 mootummaa badhaadhinaaf carraa guddaa uuma. Ammuma filannoon bara 2012 yookiin 2020 guyyaa hin beekamneef achi darbeera.
Yoo xiqqaatee waggoota lamaaf filannoon ni dheerata. Dabalatas labsiin muddamaa labsamuu danda'u mootummaa badhaadhinaaf humna guddaa kennaaf. Gama maallaqaan gama sagalee morkattootaa ukkaamsuun gama morkattoota hidhuu fi yookaan dhoksuu fi gama addaan COVID-19 mootummaa badhaadhinaaf carraa guddaa ni uumu. Abbootii qabeenyaas mootummaa wajjin dhaabbachuu filatu. Morkattoota siyaasaa kaayyoo fakkeeka saba hin qabne COVID-19 guutummaatti ni balleessu. Jaarmiyaaleen kun guutummaatti mootummaatti galu yookaan damee mootummaa ta'anii hojjetu. Morkattoonni haala ulfaataa kana keessatti dandeettii dandamachuu fi karoora yeroo dheeraa qaban resilient and farsighted yoo yaadaaf karoora fooyya'aa dhiyeessuu danda'an seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti gara boqonnaa itti aanutti darbuu ni danda'u jedheen yaada. Morkattoonni kun filannoo dhufuutti carraa injifachuu qabaachuu danda'u yookiin immoo sagalee wayyaba ta'e argatanii morkataa cimaa ta'uu danda'u. Shanaffaa Oromiyaatti COVID-19 hunkurama siyaasa guddaa uumee darbuu danda'a. Gama tokkoon Oromiyaan impaayera Itoophiyaatti handhuuradha. Gama biraan kaka'umsa mootummaa Oromiyaa fi tempereecherri siyaasa Oromiyaa keessa jiru gadi bu'aa dhufeera. Hundaa caalaa immoo manneen hidhaa aanaalee Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii hidhamtoota siyaasaa guutanii jiru. Kanaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiibbaa siyaasaa hanga ammaa Oromoo irra ga'aa jiru hin dhiisu taanaan hidhamtoonni siyaasaa hunda hiiku taanaan COVID-19 kun Oromoota hedduu miidhuu danda'a. Kun taanaan immoo Oromoo gidduutti seenaa gurraacha ta'ee galmeeffamee hafa. Egeree siyaasa Oromoo keessatti kaanserii guddaa uumee darba. Sababa COVID-19 qabbanaa'uun gabaa fi dinagdeen hiyyeessota hedduu beelaaf saaxiluudhaan namni baay'een gaaga'amuu danda'a. Kanaaf dursi akkaataa itti babal'ina COVID-19 ittisuu dandeenyu irratti mootummaan Oromiyaa hin hojjetu taanaan hiyyummaanii fi dhukkubni durumaan lammiilee keenya daraa jiru sababa COVID-19 lammiilee keenya hedduu miidhuu danda'a. Bulchiinsi koomaandi poostii fedha siyaasaaf hundaa'ee hatattamaan ka'ee gara hojii ittisaa COVID-19 ce'u taanaan Oromoon naannoowwan bulchiinsa koomaandi poostii kana jala jiran sadeen miidhamuu malu jechuunis rasaasaan du'uu, COVID-19dhaan du'uu, beelaan dhumu. Hawaasa Oromoo baadiyyaa bal'aa keessa jiraatuuf hubannaan bal'aan hin kennamu taanaan haalli jiruuf jireenya hawaasummaa keenya baadiyyaa COVID-19 saaxilamuudha. Fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti maatii tokko keessaa yoo xiqqaate namni tokko gabaa dhiyoo yookiin fagoo jiru ni deema. Akka carraa gabaa sana keessaa namni dhibee COVID-19 saaxilame jiraannaan nama baay'eef haala maatii hedduu saaxila jechuudha. Turtii ani guyyoota 10 Oromiyaa lixaa keessatti taasisee kanuma mirkaneessa. Uummanni hangas hubannaa isaa hin qabu yookaan immoo xiyyeeffannoo barbaadamu hin kennamneef. Yaalii yuunivarsiitii Wallaggaa gochaa turee fi jiru argeen ture. Baay'een yaalaa jiru garuu gahaa miti. Gama biraan immoo bulchiinsi koomaandi poostii karoora yuunivarsiitii Wallaggaa baadiyyaaf magaalaa keessa deemuudhaan hawaasa barsiisuu qabaataa ture daangessaa turuunsaa quban qaba. Jireenya harka qalleeyyii magaalaa Oromiyaa keessa jiraatan ilaalchisee sakatta'insa barbaachisaan hin taasifamu taanaan gaaga'ama guddaatu uumama. Magaalota keessa yoo xiqqaate mana dhiphaa tokko keessa nama 3 hanga 5tu jiraatu. Namoonni kun hojii humnaa hojjetanii warra jiraatanidha. Gama tokkoon hojii isaanii dhabuu danda'u, gama biraan isaan immoo keessa immoo ollaa isaaniidhaan namni tokko dhibee COVID-19 kanaan saaxilamnaan nama hundaatu miidhamuu mala. Kanaaf haalli Oromiyaa keessaa daran ulfaataa waan ta'eef mootummaan sadarkaa ulfaatina kanaa akeekee tarkaanfii madaalawaa hin fudhatu taanaan paartiin badhaadhinaa Oromiyaaf haalli siyaasa daran rakkisaa ta'aa. Yeroo kana immoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo aantummaa Oromoof Oromiyaaf qabaniif carraa guddaa uumaa jechuudha. Walumaa gala COVID-19 kun akkuma haala dinagdee hawaasummaa amantaa fi xiinsammuu qeequu fi miidhuu danda'u siyaasa addunyaa fi kan Itoophiyaas ni gaaga'aa yaada jedhuun qaba. Yoo balaa COVID-19 kana sirnaan hubatanii
akka ta'utti lammiilee isaanii balaa irraa oolchuu fi mootummoonni hedduun galateeffamuu jaallatamuu kontraata dabalaa uummataa wajjin mallatteessu. Yoo kan lubbuu lammiilee irratti kan qoosan ta'ee yoo haala weerara COVID-19 kana keessa akeeka siyaasaaf xiyyeeffannoo kennuu ta'ee yoo hidhamtoota siyaasaa inni kan ta'ee yoo bulchiinsi manneenidhaa fi tajaajila isaanii fooyyessan ta'ee yoo tarkaanfiiwwan saaxilamummaa beela lammiilee hir'isaniin fudhatamu ta'ee yoo hojjettoota COVID-19dhaan saaxilaman yookiin ogeessota fayyaa hojjettoota humna xiyyaaraa poolisoota tiraafikaaf kan kana fakkaataniif deeggarsi addaan hin taasifamnee fi ta'ee fi kan kana fakkaatan carraalee jaarmiyaaleen morkattootaa xiqqooma socho'an gara aangootti dhufuu isaanii bal'aadha. Dhumarratti COVID-19 kun carraa waraana yeroo dhaabuu fidu waan danda'uuf yommuu qaawwaan akkasii uumamu humnoonni wal waraanaa gara mariidhaan garaagarummaa isaanii fudhachuu ni dhufu yaada jedhutu jira. Bulchooma Waaqayyo warra humna hin qabneef humna ta'uusaa mirkaneessuuf COVID-19 kana nurraa inittisaa mooninus hundarraa duwwaa 4 duwwaa 5 bara 2020 egaa daawwattoota keenya kan ammaatti ani dubbisee barreeffama obbo mooninus hundarraa dhimma COVID-19 irratti fi haala siyaasaa addunyaa fi kan impaayera Itoophiyaa darbee immoo kan biyya Oromiyaa walii qabatti gabaabinaan inni fuula Feesbuukii isaarra kaa'edha. Egaan anis haasaa kana fakkaatu waan tokko carraa akkamii qabaa kan jedhu akka ajandaatti laayiviin dhufee fuula Feesbuukii koorratti gara ganamaa katabeen ture. Erga yaada ani fiduuf ka'e tokko deeggaree homaa yaada dabalataa nan barbaachisu waraabbii biraadhaan walitti deebinaa. Ammaaf garuu waa'ee COVID-19 fi waa'ee siyaasa addunyaa kanaa ilaalchisee kasaaraaf carraasaan walqabatee waan jiru hundaa irraa akka waa hubattan abdiin qaba. Dhumarratti daqiiqaa tokkoo fi haala warri bilxiginnaa yookiin badhaadhina ofiin jedhan kunitti carraa dhukkuba kanaa fayyadamuudhaan haala jibbisiisaa tokko hojjetan saaxiluun barbaachisaadha. Akkuma beektan magaalaa Naqamteetti haala kana fakkaatuun walgahii kana fakkaatu walitti fidu. Iddoo adda addaatti immoo walgahii sana ari'aniiru uummanni. Egaa namoota akkaataa akkasiitiin walitti fidanii dhukkubni hin jiru dhukkuba balaaleffannaa yookaan immoo Finfinnee keessaa bishaan lafa miicinaa yookiin ixaana aarsinaa jedhanii magaalaa keessaa just footoodhuma ka'uudhaaf yookaan immoo miidiyaadhumatti waa mul'achuudhaaf warri aangawoota kanaa hojii isaan godhan hojii ciigaasaadha. Yeroo ammaa keessatti keessumattuu uummata keenya bifa kanaatiin haala kanaatiin walitti fiduudhaan walgahiidha jedhanii haala kanaan fiduun baay'ee rakkisaadha. Kun duguggaa sanyii wajjiniin wanta waliin caalledha waan ta'eef warri bilxiginnaa waan akeektuu gara duguggaa sanyiitti uummata keenya geessaa jiru kanarraa akka of eeggattan isiniin jenna hoogganaa bilxiginnaa. Kanaaf lubbuun akkuma lubbuu ilmaan kee warra ati biyya alaa kanatti ergattee barsiifataa jirtuuti waan ta'eef lubbuun daa'imman kanaa, lubbuun ijoollota kanaa, lubbuun hiyyeeyyii kanaa akkuma ijoollee kee, lubbuu ijoollee keetii warra as biyya Ameerikaa kana keessaa yuunivarsiitii gaarii, haayiskuulii gaarii keessatti maallaqa biyya sanaatiin barataa jiraniiti waan ta'eef waan akkasii walgahii akkasii dhimma siyaasa keetiif waan akkasii waamuudhaaf jettee magaalaa Naqamtee keessatti magaalota biraa keessatti kanatti hojjechiisaa jirtu kun duguggaa sanyii wajjiniin waliin caalu waan ta'eef yaa obbo Abiy Ahmed Ali waan akkasii gocha akkasiirraa of eeggadhuun kan jedhuun dhaamsa miidiyaa koorraa dabarfadhaa. Dhaggeeffattoota keenyaa kan ammaaf qabu waraabbiin kanuma kan biraatiin mata duree biraatiin amma walitti deebinutti ogeessi teknikaa beekan gulummaarranaati kan dubbii kana dubbise beekanidha. Egaan gara fuulduraatti immoo hayyoota fudhadheetan ogeeyyii fudheetan isinitti deebi'a. Fayyaa ta'aa koronaa vaayirasii irraa Waaqayyo isin haa eegu. Nagaatti.